Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya mataa odeeffannoo keenyaa gurraan isin geenya. Obbo Taayyee Danda'a himata irraa ammas bilisaa jedhaman. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraanni hin ka'u jedhan gorsaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa. Itoophiyaan kora jijjiirama qilleensa idil addunyaa COP32 bara 2027 ta'uun filatamte. Gareen paartiilee mormitootaa 10 of keessaa qabu mootummaan haaromsa bu'uuraa fi dimokiraasii hojiirra oolchuuf osoo filannoo waliigalaa bara 2026 hin gaggeeffamin haal duree tokko malee dirree siyaasaa babal'isuu qabaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo kutaalee Oromiyaa keessatti fudhachuu beeksise. Dhibeen heemooraajik kibba Itoophiyaatti ka'uun lubbuu lammiilee gaaga'uu fi manneen murtii Ameerikaa balaa xiyyaaraa Itoophiyaadhaa gara Keeniyaatti balali'aa tureef beenyaan murteessuu isaa kan isin dhageessifnu yoo ta'u, kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa jecha odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Obbo Taayyee Danda'aa himata lama irraa ammas bilisaa jedhaman. Sadaasa 12/2025 manni murtii dhimma obbo Taayyee Danda'aa irratti kaleessa murtii kenneen himataawwan isaan irratti dhiyaate sadeen keessaa lamaan bilisa taasisee himata sadaffaaf balleessaa irratti muruu abukaatoon isaanii obbo Abarraan Nigus hundee miidiyaatti himan. Obbo Abarraan obbo Taayyeen dhaddacha har'aatiin himataawwan jalqabaa lameen jechuun qaamolee waraanarra jiran kan mootummaan diina jedhee farrajeef deeggarsa haamilee kennu afaan ta'uu fi hojii qaamoleen kun mootummaan humnaan kuffisuuf yaalaniif deeggarsa kennu himataawwan jedhaman sirriitti ofirraa qolataniiru jechuun bilisa jedhee jechuun ibsan. Kanaan dura hagayya 6 dhaddachumti mana murtii kun murtee wal fakkaataa obbo Taayyee Danda'aan himataawwan lamaan amma isaan bilisa ittiin jedhamaniin bilisa jechuun mureetii ture. Haa ta'u malee himata sadan dhiyaatan keessaa lamaan bilisa erga jedhamaniis himata eeyyama malee meeshaa waraanaa hidhatee jira jechuun meeshaa duraan yeroo aangoo irra ture akka itti of eeggatuuf hidhataa ture deebisanii yakkamaa ittiin jedhan jechuun himannichas kufaa taasisaniis hawaasni hidhannoo sirnicharraa qaban ofitti amanummaa akka dhaban waan taasisuuf kanneen eeyyama malee hidhannoo meeshaalee waraanaa qabaniif amanummaan akka isaan dhaabsisu jiraattonni fuula miidiyaa isaanii yaada isaanii ibsataa jiru. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraanni hin ka'u obbo Geetaachoo Raddaa jedhan. Sadaasa 12/2025 gaaffii fi deebii gaazexeessaa miidiyaa Aljeeziraa Mahadii Hasan waliin taasiseen obbo Geetaachoo Raddaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti lolli akka hin kaane dubbate. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraanni ka'e kan jedhan gama lamaaniinuu kasaaraa guddaadhaa jedhan. Amma wal dhabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa olaanaadha garuu furmaata hin arganne. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti lolli hin ka'u haa jedhu malee obbo Geetaachoo Raddaa furmaata wal dhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa maal akka ta'u hin dubbanne. Itoophiyaan kora jijjiirama qilleensaa idil addunyaa COP32 kan bara 2027 akka gaggeessitu filatamte. Itoophiyaan kora jijjiirama qilleensaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii yookiin Yuunaayitid Neeshin bara 2027 akka gaggeessituuf biyyoota Afrikaa irraa deeggarsa argachuun hiree kanaaf dorgomaa kan turte Naajeeriyaa mo'achuudhaan filatamuu Reuters gabaase. Itoophiyaan waggoota muraasa dabre keessatti imaammata ashaaraa magariisummaa jedhu jalatti duula biqiltuu dhaabuutiin sadarkaa addunyaatti biyyoota biqiltuu dhaabuun beekamanii addunyaa dursan injifachuun jijjiirama qilleensaa eegireef addunyaa sodaachise irratti muuxannoo biqiltuu dhaabuutiin irra aanuun akka danda'amu addunyaatti agarsiisuun ni yaadatama. Haala kana hordofuun Yuunaayitid Neeshin kora guddaa jijjiirama qilleensa bara 2027 taa'amu carraa biyyoota Afrikaaf kennuun kan dorgomsise erga ture biyyoonni Afrikaa dorgommii kanaaf wal dorgomaa turan Itoophiyaan dorgomtuu isii Naajeeriyaa irra aanuun bara 2027 kora jijjiirama qilleensa addunyaa kan biyyoota addunyaa guutuu hirmaachise akka keessummeessitu Aljeeziraan gabaase. Sadaasa 12/2025 gareen paartiilee mormitoota Itoophiyaa 10 of keessaa qabu mootummaan haaromsa bu'uura dimokiraasii hojiirra oolchuuf osoo filannoo waliigalaa bara 2026 hin gahin haal duree tokko malee dirree siyaasaa akka babal'isu gaafachuun haala ammarra jiruun carraan dimokiraasii dhiphaa akka ta'e akeekan. Ibsa waloo gareewwan mormitootaa akka adda bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalistii Oromoo, Paartii Dimokiraatawaa Hibir Itoophiyaa, Baaladaaras, Paartii
areenaa birmadummaa fi dimokiraasii Tigraayiif paartilee mormitoota biroo of keessatti hammate waliin ta'uun boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa qophii filannoof adeemsa filannoo dimokiraasii wantoota bu'uura tokkollee guutummaatti hojiirra hin oolchu dhabuu ibsan. Filannoon Itoophiyaa keessatti kanaan dura gaggeeffamaa ture sirna siyaasaa abbaa irree seera qabeessa taasisuuf kan qophaa'edha jedhan. Ibsichi itti dabaluunis filannoon tokko mallattoo mirga dimokiraasii lammiilee ta'uu qaba malee meeshaalee bulchitootaa aangoo itti tiksan ta'uu hin qabu jedhaniiru. Filannoowwan Itoophiyaa keessatti kanaan dura gaggeeffaman sirna siyaasaa addaan qoqqooduu abbaa irree fi of tuulummaa qabuuf seera qabeessummaa uumuuf kan gaggeeffaman diraamaa siyaasaa turan. Filannoowwan darban kunneen adeemsa isaaniitiin bilisa haqa qabeessaa fi hirmaachisaa bu'aa isaaniitiin amanamoo fi uummataan fudhatama kan qaban hin turree jedhan. Kana irraa kan ka'es rakkoolee siyaasaa biyyattii gadi fagoo ta'an furuu mannaa haala walitti bu'iinsaa fi tasgabbii dhabuu hammeessaa turaniiru. Dhugaan jiru filannoon mirga dimokiraasii lammiilee kan ittiin ibsatan malee madda aangoo bulchitootaa ittiin cimsatan ta'uu hin qabu. Kanaafuu filannoon bara 2026 seenaa kana irraa adda ta'ee fi nagaa waraanaa ijaaruuf tarkaanfii dhugaa akka ta'uuf haala mijaawaa uumuun filannoo osoo hin taane haal duree ta'uu isaa cimsinee hubachiisnaa jedhan. Kanaafuu biyyi keenya karoora yookaan sagantaa yeroo filannoo ilaalchisee marii hiikoo qabeessa kamiyyuu keessaa seenuun dura mootummaan Itoophiyaa haal dureewwan bu'uuraa armaan gadii irratti tarkaanfii hatattamaa fi qabatamaa akka fudhatu waamicha dhiyeessina. Yeroo baay'ee ibsa akkuma turretti filannoon bilisaa haqa qabeessaa fi amansiisaa ta'e Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu kan danda'u yoo haalawwan dimokiraasii bu'uura ta'an guutamanidha jedhan. Nuti paartileen morkatootaa haal dureewwan filannoo dimokiraatawaadhaaf murteessoodha jennee amanu kunneen akka guutaman cimsinee waloon gaafannaa jedhan. Haala marii isaanii irratti walii galan tokkoffaa marii siyaasaa hunda galeessa. Kana jechuun mootummaan paartilee morkatootaa hunda waliin karaa deemsa ce'umsaa dimokiraasii dhugaa irratti walii galuuf marii siyaasaa ammataa fi hatattamaa jalqabuu qaba. Filannoo kamiyyuu gaggeeffamu isa dura humnoota siyaasaa fi qaamolee dhimma ilaallatu hunda kanneen biyya ala jiranii fi qabsoo hidhannoo irra jiran dabalatee marii hunda galeessa gaggeessuun waliigaltee biyyaalessaa uumuu fi araara buusuun barbaachisaadha jedhan. Dhimmoota biyyattii hatattamaa ta'an irratti marii fi waliigalteen bal'aan osoo hin taasifamin gaggeeffamuun rakkoo siyaasaa ammeessuu irra darbee furmaata fiduu hin danda'u jedhan. Inni lammaffaa dhaabbachuu walitti bu'insaa fi wabii nageenyaa kan jedhan yoo ta'u inni kun immoo nagaa fi tasgabbii biyyattii mirkaneessuun hojii fi itti gaafatamummaa mootummaa isaa jalqabaa fi guddaa ta'us waraannii fi walitti bu'insi Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay, Affaarii fi naannolee biyyattii biroo keessatti gaggeeffamaa jiru babal'achuu fi hammaachaa jira. Walitti bu'insi kun hatattamaa yeroo dhumaaf fi akkaataa mirkanaa'uu danda'uun dhaabbachuu akka qabuu fi nagaan akkasumas tasgabbiin filannoo amansiisaa kamiifuu bu'uura paartilee kaadhimamtoonni filatamtoonnii fi taajabdoonni walabaa fi dhaabbileen dimokiraasii miidiyaa dabalatee guutummaa biyyattii keessatti bilisaa fi nageenyaan socho'uun isaanii murteessaa ta'uu ibsaniiru. Inni sadaffaa dirree siyaasaa haal duree tokko malee babal'isuu kan jedhu. Mootummaan hidhattoota siyaasaa hunda geggeessitootaa fi miseensota paartilee siyaasaa kanneen ammayyuu seeraan ala hidhamanii jiran dabalatee hatattamaa fi haal duree tokko malee gadhiisuu qaba. Waajjiraaleen paartilee morkitootaa dhibbataman lakkaawaman kanneen seeraan ala cufaman akka banaman taasifamuu dararaa fi sodaan morkattoota siyaasaa irra ga'u guutummaatti dhaabbachuu qaba. Haala amma kanaan geggeessitoonnii fi miseensonni keenya hedduun hidhaa keessaa yoo jiranii fi waajjiraaleen keenya cufamuu yoo ta'an filannoo irratti hirmaachuun qormaata guddaa qofaa osoo hin taane hirmaannaa maqaa qofaa ta'uu bira darbee faayidaa tokkollee hin qabu jechuun kan sirnicha qabu jedhan. Inni arfaffaa fooyya'insa dhaabbilee dimokiraasii fi seera bu'uuraa kan jedhan. Amantaa fi uummata deebisuuf dhaabbileen dimokiraasii ijoon dhiibbaa irraa bilisa ta'anii hojjechuu qabu. Kokaasiin dursaa fi gaaffii boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa filannoo gaggeessuuf dandeettii fi ga'umsa ni qaba jedhu kaasuun adeemsa iftoominaa fi waliigaltee qabuun bakka bu'ummaa fi hirmaannaa paartilee siyaasaatiin sadarkaa boordii irraa hanga buufata filannootti miseensota ga'umsa qaban bilisaa fi walaba ta'aniin irra deebiin akka gurmaa'u gaafatu. Dabalataanis sirni filannoo sirna bakka bu'iinsa hammatu haqa qabeessaa fi madaalawaa mirkaneessuu uumuuf
fooyya'insa bu'uura irratti taasifamuu qaba. Akkasumas tumaan paartilee mallattoo deeggarsaa sassaabuu fi dirqisiisuu seera keessaa haqamuu qaba. Inni shanaffaa walabummaa caasaalee mootummaa mirkaneessuu. Inni kun immoo qaama nageenyaa walabaa fi loogii siyaasaa irraa bilisa ta'e uumuun filannoof murteessaadha jedhan. Qaamoleen nageenyaa mirga namoomaa fi dimokiraasii lammiilee akka kabajan fi paartileen hundaaf dirree dorgommii walqixaa akka uuman gaafannaa jedhan. Haalli amansiisaan lammiilee sodaa malee nagaan socho'anii sagalee isaanii itti kennan uumuu qabu. Kanaafuu walabummaa guutuu fi qabatamaa qaamolee nageenyaa, raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi naannoo akkasumas dhaabbilee tikaa akkasumas qaamolee haqa mirkaneessuuf waliigalteen seeraa dirqisiisuu jiraachuu qaba. Dhaabbileen kunniin paartii bulchaa osoo hin taane biyyaa fi heera mootummaa tajaajiluu qabu jedhame. Inni ja'affaa bilisummaa miidiyaa mirkaneessuu ka jedhudha. Ariitiin gaazexeessitoota irraa ga'uu dhaabbachuu fi gufuuwwan seeraa fi bulchiinsa miidiyaa walabaa hudhan kaasuun adeemsa filannoo iftoomina qabuuf murteessaadha jedhan. Kanaafuu miidiyaaleen biyya keessaa fi alaa idil addunyaa hunda buufataalee filannoo fi odeeffannoo walqixaa akka argatan fi daangeffamni tamsaasaa akka isaan hin mudanne bilisaan socho'anii odeeffannoo akka dabarsan ka jedhudha. Inni torbaffaan fi inni dhumaa hirmaannaan taajjabdoota filannoo biyya keessaa fi idil addunyaa ka jedhudha. Filannichi haqa qabeessaa fi hirmaachisaa fi bilisa ta'uu isaa mirkaneessuuf mootummaan taajjabdoota biyyaalessaa fi idil addunyaa fi dhaabbileen dimokiraasii bu'uura adeemsa filannoo guutuu keessatti qorannoo gama haala mijataa filannoo duraa fi galmee fi qophii irraa eegalee hanga hordoffii taateewwan filannoo boodaatti dhiibbaa irraa bilisa ta'anii hirmaachuun isaanii ifatti tumamuu fi hojiirra oolmaafis haalawwan barbaachisoon guutamuu isaanii mirkaneessuu qaba. Boordiin filannoo taajjabdoota biyya keessaa kanneen jedhaman bilisummaa fi walabummaan isaanii paartilee siyaasaatiin osoo hin mirkanoomin ramadamuu amanamummaa fi fudhatamummaa filannichaa hin mirkaneessu waan ta'eef of eeggannoon barbaachisaan taasifamuu qabaa jiran. Abdiiwwan kunneen jecha duwwaa akka hin taaneef guutamuun haalawwan mijeessitoota filannoo haqa qabeessa qaamolee idil addunyaa walaba kanneen akka gamtaa Afrikaa fi yookaan Afrikaa Yuunaayitid, gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii Yuunaayitid Neeshiniitiin hordofamu qabaa jiran. Dabalataanis amantaa fi waliigalteen amansiisan qaamolee filannoo gurguddoo, boordii filannoo, paartilee siyaasaa, taajjabdoota filannoo, miidiyaa fi dhaabbileen dimokiraasii gidduutti argamuu isaa ifatti mirkanaa'uu qabaa jiran. Kanaafuu nuti paartiin morkattootaa mootummaa fi paartiin bulchaan haaldureewwan bu'uuraa kanneen akka guutan ofii qaamolee hundaaf dirree dorgommii bilisaa fi haqa qabeessa akka uuman irra deemii waamicha keenya dhiyeessinaa jiran. Haalawwan kunneen osoo hin guutamin geggeeffamuu kamiyyuu fedha uummataa ibsuu irraa agarsiisa dimokiraasii fakkeessii ta'e jennee amannaa jedhama. Nuti paartileen morkattootaa imalli gara Itoophiyaa dimokiraatawaatti taasifamu hojii guddaa tattaaffii paartii tokkoo yookaan dhaabbilee dimokiraasii muraasa qofaatiin kan fiixaan bahu dandeenye ta'uu osoo cimsinee amannaa jiran. Kanaafuu paartileen morkattootaa paartilee siyaasaa dimokiraatawaa dhugaa humnoota siivikii, dhaabbilee miidiyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu hundaaf Itoophiyaa keessatti tokkummaan akka dhaabbatan waamicha cimaa fi hatattamaa dhiyeessan. Inni lammaffaa nagaa fi misooma warra birmadummaa fi tokkummaa wal hubachuu fi wal gargaaruu waliin jireenyaa fi jaalala uummataa morkii malee hirmaannaan dhaabbannee haaldureewwan bu'uuraa kanneen waliin akka gaafan waamicha keenya isiniif dhiyeessinaa jiran. Filannoon bara 2026 jijjiirama seena qabeessaa fiduu kan danda'u yoo duraawwan hundee dimokiraasii ijaaramuu qabu ijaarre qofa waan ta'eef argamni tokkummaa dhaabbachuu keenyaa kan boruuf buluu miti. Kanaaf wal haa taanuu jenna jedhan. Biyyoonni firoota Itoophiyaa keenyaa fi hirmaattonni idil addunyaa aardii fi naannoo keenyaa ijaarsa sirna dimokiraasii biyya keenyaaf qabsoo taasifnu keessatti cina keenya dhaabbachuun biyyaa fi uummata keenyaaf oolmaa guddaa akka ooltan waamicha keenya isiniif dhiyeessinaa jiran. Tokkummaan humna qabsoon gamtaa ni mo'aa jiran paartileen morkattootaa Itoophiyaa. Isaanis paartilee dimokiraatawaa Hebir Itoophiyaa, paartii tokkummaa dimokiraatawaa uummata Sidaamaa hundee, Baaladaraa dimokiraasii dhugaatii fi paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa, paartii dimokiraasii hawaasummaa Itoophiyaa,
waltajjii paartilee siyaasaa Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalaa Oromoo, sochii biyyaalessaa Walaayittaa fi Areenaa Tigraay Dimokiraasii fi Birmadummaaf jechuun waloon ergaa isaanii dabarsaniiru. Abdachuu osoo hin taane abdatamuutu ayyamuudha jedhan waraanni bilisummaa Oromoo. Abdachuu fi abdatamuun garaagarummaa qaba. Addi bilisummaa Oromoo waboon waraana bilisummaa uummata Oromoof qabsoo geggeessuuf osoo qaama kam irraayyuu deeggarsa hin eegin ofitti hirkachuun qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessaa jirudha jedhan. Kanaaf ammoo wareegamni inni guyyaadhaa guyyaatti yeroodhaa yerootti kaffalaa jiru ragaa quubsaadha. Kanaafuu kan nuti waraanni bilisummaa Oromoo waraana Oromoon bilisummaa fi walabummaa biyya isaatiif abdatudha jennee afaan guunnee dubbannuuf warraaqaan qaama rakkoo osoo hin taane qaama furmaataatii jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraatti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Sadaasa 12/2025 waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Wallagga Bahaa bakkeewwan garaagaraatti tarkaanfii fudhachuu hime. Tarkaanfii godina kana keessatti fudhateen aanaa Saasiggaa gandoota garaagaraa 6 keessatti bakka qubsama waraana sirna bilchiginnaatti itti marsuun waraana mootummaa bakkoota garaagaraa qubsamanii jiran hunda keessatti tarkaanfii fudhachuun maqaa lolichaa bakka 6tti garaagarummaa daqiiqaa 6 jechuun maqaa lolichaa itti moggaasaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo Sadaasa 12/2025 Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa bakkeewwan bakka bulchiinsa magaalaa Angar, Baloo Bareedaa, Jimaataa, Loomicaa fi iddoo addaa 80 jedhamutti gosa waraanaa PP hundumaa fi caasaa kaadiree ishee uummata saamuu fi bobbaatee irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen ol ciree gad ciree sukkuumee boosisee jechuun ajajaa zoonii lixaatti itti aanaa qindeessaa fi bobbii waraanaa Jaalwaamii Dhugaa himan. Kana malees Jaalwaamii Dhugaa barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa isaaniin akka jedhanitti fira ilchiisee diina wawwaachisee meeshaa isheef jiraa ishee irraa hiikkate injifannoolee hedduu akka galmeessu himan. Lolicha keessatti waraana gosa garaagaraa bakkicha keessa qubsamanii jiran kanneen akka raayyaa ittisa biyya farra riphee lolaa, poolisii idilee, milishaa, gaachana sirnaa of keessatti kan qabate yoo ta'u kunneen hunda waraana bilisummaa Oromootti bifa garaagaraa fi maqaa garaagaraan kan of waamu. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhateen hedduu isaanii battalatti yoo ajjeesu fayyaatti ammoo miseensota waraanaa 100 lakkaa'aman harkaan qabuun meeshaalee waraanaa gosa garaagaraa irratti hiikee injifannoo galmeessuu Jaalwaamii Dhugaa iddoo isaa beeksise. Oduma wal fakkaatuun Shaggar Lixaa Sadaasa 11/2025 Birgeediin Caffeetumaa Funyaan Finfinnee aanaa Abuu Seeraatti injifannoo galmeessuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo kaadhimamtoota waraana haaraa leenjisaa ture Shaggar Lixaatti miseensota haaraa leenjifataa ture bobbaasuun Shaggar Lixaatti waraana sirnichaa irratti tarkaanfii fudhateen battalatti miseensota sirnichaa 3 ajjeesuun 5 ammoo madoo cimaan adabuun injifannoo cululuqaa galmeesseera. Sadaasa 12/2025 Birgeediin Urjii Lixaa godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Coqqorsaatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Waraanni sirnichaa battalatti 4 ajjeesuun gama meeshaatiin qawwee akamaa 3 irraa hiikee dhiikuun dhaga'ame. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii gama maraan sirna bilchiginnaa kana utubuuf jala yaatu kamiifuu ergaa dabarsaniin gara hawaasa keessanii fi gara waraana keessanii waraana bilisummaa Oromootti akka dhuftan jechuun waamicha dabarsaniiru. Dhibeen heemoraajii feevar jedhamu naannoo kibba Itoophiyaatti mudachuu Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa beeksise. Dhibeen heemoraajii feevar jedhamu naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Jinkaatti mudachuu Ministeerri Fayyaa beeksise. Dhibeen kun kan hin babal'anne dhaabbileen deeggartoota waliin ta'uun hojiin ittisuu fi to'annoo hojjetamaa jiraas jedheera. Yeroo ammaa dhibeen heemoraajii feevar jedhamu magaalaa Jinkaatti kan mudate yoo ta'u hanga ammaatti namoonni 8 dhibichaan shakkamuun ibse. Ka'umsa dhibichaa beekuu fi dabalataan akka hin babal'anne to'achuuf akkasumas gareen deebii hatattamaa kennu gara iddichaatti bobba'uun hojii gamaggamaa fi qorannoo laaboraatoorii gaggeeffamaa jira jedha ministeerichi. Hojiin hawaasaa hordofuu tuttuqaa ittisaa manarra deemuun adda baasuu fi kenniinsa tajaajilaa yaala cimee itti fufuu ibsee manni murtii jedhee ibse. Manni murtii Ameerikaa maatii miidhamtoota balaa xiyyaaraa Itoophiyaatiin mudate lubbuun darbeef dhaabbanni Booying $28 miiliyoona kaffaluu akka qabu mure.
Sadaasa 13/2025 manni murtii Ameerikaa dhimma balaa xiyyaaraa daandii qilleensa Itoophiyaatti dhaabbanni Boeing 737 Max ilaalchisee yeroo jalqabaaf roobii kaleessaa ilaaluu beeksise. Kanaanis kaampaaniin oomisha xiyyaaraa guddicha kun maatii miidhamtuu tokkoof akka beenyaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 28.45 kaffaluu qabu murtee kenne. Dhimmichi kun maatii Shikaa Gaarg jedhamutti kan magaalaa Hindii Niiw Daalii irraa ka'uun balaa xiyyaaraa daandii qilleensaa Itoophiyaatti baatii bitooteessa 2019 keessa uumame lubbuu dhabde yoo ta'u, bifuma walii fakkaatuun balaa xiyyaaraa dhaabbilee wal fakkaatu irraa oomishame uumameen walumaa galatti lubbuun nama 346 galaafatee ture. Gareen abbootii seeraa mana murtii federaalaa Chicaagootti sa'aatii 2 fi dhimmicha irratti erga marii gaggeessee booda murtii kenneen kaffaltiin doolaara miiliyoona 10 gaddaaf akkasumas doolaara miiliyoona 10 ammoo dhiphina lubbuu isheerra ga'eef akkasumas wantoota biroof dabalatee kan murtaa'e ta'uu ibsaniiru. Abbaan warraa Gaarg kan haati manaa isaa balaa xiyyaaraa kanaan lubbuun darbe akka AFP'tti himanitti murtiin kenname nu gammachiiseera kan jedhan maatiin miidhamtuu kanaa murtii abbootii seeraa irra darbe ni fudhanna jedhan. Dhaabbanni Boeing gama isaatiin balaa uumameef gaddi itti dhaga'amuu ibsuun namoota maatii isaaniirraa lubbuun darbe hundumaaf gadda guddaatu nutti dhaga'amaa jedhe. Innis maatii miidhamtoota baay'ee waliin waliigaltee xumuraa irra ga'uu ibsuun garuu maatiin miidhamtootaa mirga isaanii karaa seeraa itti fufanii gaafachuu qabu jechuun ibsuun nutis mirga isaanii ni kabajna jedhan. Itti dabaluunis abbootiin seeraa maatii miidhamtootaa kun beenyaa doolaara miiliyoona 80 hanga miiliyoona 230 gidduu argachuu qaban jedhan. Abbootiin seeraa kan dhaabbata Boeing falman garuu doolaara miiliyoona 11.95 qofaatti kennamuufii qaba jechuun dhaabbatichaaf falmaniiru. Dhimmi kun balaa xiyyaaraa baatii bitooteessa 10/2019 keessa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Finfinnee irraa ka'uun gara Naayiroobii osoo deemaa jiru akkuma daqiiqaa 6 qofa balaleen kufuun lubbuun namoota 157 darbuu hordofee maatiin miidhamtootaa fi haqa maatii isaanii barbaadaa jiran irraa kan madde ta'us ibsameera. Kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kan haga ammaa ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa jecha hanga odeeffannoo biraan walitti deebinutti nagaatti.